Egaa kabajamtoota maatii mormortuu har'a yeroo jalqabaatiif sirba afaan Oromoo yookaan guyyaa tokko dura gadhiifame sirba Zabiidaa Shaashaatiin riyaakti gochaa Shaashaattiin jechuufi isinis nu wajjin ta'a walumaan Shaashaa kan jennu ta'a jechuudha. Waaw mooti isaa istiidiyoo Zabiidaa Shaashaa. Akkana moo akkami Zabiida sirba hedduu bareedaadha baay'ee namatti tola. Waaw jedheera Zabiidaa sirba hedduu bareedaa hojjatte keessattuu ogeessa muuziqaa ta'uu baadhollee haalli ati iddootti filattee fi muuziqaan keessa ta'ee baay'ee bareedaadha hedduu namatti tola. Viidiyoo isaa amma ilaalaa jiru kanatti kwaalitii illee ni qaba baay'ee hedduu gaariidha. Kiyyaa jechaa turte waa masaa haasa'aa jirta natti fakkaata. Afaanicha gurri kiyya kun seessisuu hin dandeenye akkas jechaa waan jirtuuf waa masaa waan haasa'aa jirtu natti fakkaata. Hundaafuu si gaafanna. Ilaamee jalqabaa kaastee boonaa Oromoo kana baay'ee weeddisaa jirta. Garuu hanga ammaa nutti agarsiifne dhumarratti sarpiraayiz nu gochuuf ta'een beekne amma isa agarree dhuguma akkuma ati jirtu qeerroon Oromoo amalas qaba jaalalas ni beeka dhaabbanni isaas tolaadha wanti isaaf hin jiru qeerroon Oromoo sirriidha. Garuu immoo nutti agarsiifne amma mee ilaalla yoo fulduratti gara fulduraa viidiyoo kee gara fulduraa kanarratti nutti agarsiisu yookaan immoo daqiiqota ittaanu keessatti nutti agarsiiste sarpiraayiz nu gochuu nutti fakkaata. Haga ammaa inuma safaarsita malee nutti agarsiifne anillee arguudhaaf jarjaraan jira kaminni akkanatti jalqabaa kaasee amalli isaa kabajni waan hundumtuu kan irratti wal ga'e kana nutti agarsiifne neetumaaf danna. Mamee jette yaadan otoon si arguu jechaa nu isa argaa hin jirru teessatti isa argaa jirtaa? Inde amma siin agarree nutti agarsiisi. Otoo nutti agarsiisin viidiyoon kun dhume taanaan sii dhume siifis. Kanaafuu ati kophaatti maggaarajaa duubatti ilaalta taanaan hin ta'u kun nutti agarsiisi. Hanga ammaan agarre mee gara fuulduraa yookaan immoo daqiiqota ittaanutti agarra ta'a. Inuma dhaggeeffannaa abdiin kun nu. Nama guba inuma noobsee malee nama guba nama guba. Muuziqaa kee xumurteetta garuu mucaa yaadaan si gube san mucaa jaalalaan si gube mucaa kabajaan si gube mucaa amalaan si gube san otoo nutti agarsiisin muuziqaa kee xumurtee jirta. Hundaafuu qeerroo Oromoo gadi baatee dhiifama gaafachuu qabda. Akkamitti kan amalli kan kabajni kan arjoomin irratti wal ga'e qeerroo Oromoo tokko viidiyoo kana keessa galchuu dadhabuun kee dadhabina kee guddaadha. Gadi baatee dhiifama nu gaafachuu qabda. Hundaafuu muuziqaan kee hedduu natti toleera. Nama hundumaa bakka bu'ee dubbachuu waan hin dandeenyeef akkanaan argetti ija kiyyaan ija namaa waan iji namaa argin dubbadhu waan ta'eef ija kiyyaan amman argetti natti toleera baay'ee. Iddoo filannaa keetiis waraabbiin isaatiis qulqullinni sagaleetiis qulqullinni suur sagalee isaallee hedduu natti tolee jira. Jabaadhu fuula itti fufi akkanumatti muuziqaa hedduu bareedaadha. Isinis immoo uummanni Oromoo yookaan Oromoonni hundumtuu namoota waa Oromoodhaaf buusa bu'aa Oromoo irratti waa vaaliyuu tokko aad godhatanii waa qabatanii gadi ba'an kana cinaa dhaabbattanii gargaaruu qabdan. Fakkeenyaaf sirba Zabiidaa kana subscribe gootanii Zabiidaa jajjabeessuu fi si waliin jirra jabaadhu jechuun irra warra injifannoo wayyaanee gabaasaa oollutu baay'ata. Kanaaf waan akkasii sanarraaf qoqqobne gara keenyatti deebuu qabna.
Kanaaf sirba Zabiidaa kan ammas namoonni ishee jaallattan ishee kabajjan ishee dinqisiifattan marti deemaatii ammoo liinkii isaanan teessisaa liinkii kana bantanii liinkiin teessisu kana bantanii subscribe godhaa fi share godhaa hiriyoota keessaniifis qoodaa hiriyoota keessaniis affeeraayi. Ani gama kiyyaan Zabiidaa galatoomii ulfaadhu akkanumatti itti fufinsiin jedha. Dhumarratti garuu YouTube kiyyallee subscribe godhuun dagatinaayi. Yoo isin YouTube kiyya subscribe gootanii share naa gootanii hiriyoota keessanillee share akka godhan taasistan gara fuulduraatitti immoo sirboota afaan Oromoo hedduu ba'aa jiranii ijoolleen hedduun lafaa dhufuun hedduun dhufaa jira. Warra sanallee as fuunee reaaktii hojjennee fi ijoollee sana muuziqaa isaanii simbiraan geenyaa reaaktii goonii bareechinee beeksisnee fi yoo nuti wal deeggarree namni biraa alaa dhufee nu deeggaree ollu kaasuu ollu mul'isuu fuulduratti nu oofuu hin danda'u waan ta'eef nuumatu kan waliiti nuyi walumaa fi walii fi walumaan dhaabanna. Galatoomaa ulfaadhaa. Oromoon gurmuun mo'a.